Waldaa Duuka Bu'ootaa barattoota dhaabbata olaanaa Yuunivarsiitii Odaa Bultum. Barataa Shimallis Lammii Nugusee Badhaafamaa Qabxii Olaanaafi Goota Tajaajila Hafuuraa Yuunivarsiitii Odaa Bultum. Miseensonni Waldaa Duuka Bu'ootaa barattoota dhaabbata olaanaa Yuunivarsiitii Odaa Bultum waggaadhaan barattoota qaxaleefi dandeettii addaa qaban oomishanii gumaachuun seenaa boonsaa itti fufanii jiru. Haaluma kanaan barataan keenya Shimallis Lammii Nugusee Yuunivarsiitii Odaa Bultumitti muummee saayinsii seeraa barachaa kan ture yoo ta'u, gama barnootaatiin jabaatee qo'achuun qabxii seeraa olaanaa fi adda ta'e fiduudhaan badhaafamaa ta'ee jira. Shimallis gama barnoota qofaan osoo hin taane karaa jireenya hafuuraatiin onnee guutuudhaan Mana Kiristiyaanaa keessatti Walitti Qabaa Waldaa Duuka Bu'ootaa barattoota dhaabbata olaanaa Yuunivarsiitii Odaa Bultum ta'uudhaan tajaajileera. Akkasumas akka Wiirtuu Harargee Lixaattii fi barattoota dhaabbata olaanaa gidduutti hojii hafuuraa hamman hin jedhamnee fi baay'ee fakkeenya ta'e hojjechuun kan beekamudha.